Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping yaamicha pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un taasifameef daawwannaa isaa guyyoota lamaaf Kooriyaa Kaabaa magaalaa Pyongyangitti argame. Sababa waldhabdee Iraanii fi Israa'el jidduutti uumameen karaan daldala Strait of Hormuz cufamuu danda'a yaaddoon jedhu mul'ate. Poolisiin federaalawaa Itoophiyaa haala seenaa fi ulfina Itoophiyaa fakkaatuun waan yeroo wajjin wal simuu hojjechaa jirra jechuudhaan hoogganaan poolisii federaalawaa Itoophiyaa Komishinar Jeneraal Damballaash Gabra Mikaa'el hime. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Kanneen amma isin dhageessifne hanga footootu lammii miidiyaati amma bal'inuu taasisa. Dhiyeenya kana pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un biyyoonni Raashiyaa tuquu barbaadan akka Kooriyaa Kaabaatu ixanitti ilaallaa jechuudhaan of eeggannoo godhaa jechuudhaan biyyoota Awurooppaa baha Raashiyaa haleeluu kajeelaniif akeekkachiisa cimaa laatee turuun yaadatama. Haaluma kanaan pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un biyya yeroo ammaan tana addunyaa irratti humna qabeetii taate Chaayinaadhaaf yaamicha taasisan guyyaarraa pirezidaantiin biyya Chaayinaa Xi Jinping waliin Pyongyangitti wal argan. Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping yeroo buufata xiyyaara idil-addunyaa Pyongyang ga'utti hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un simannaan waan taasifameef haadha warraa pirezidaantii Chaayinaa Peng Liyuan ministeera dhimma alaa Chaayinaa Wang Yi fi Tsaa Ing-wen dabalatee daayireektara waajjira waliigalaa Koree Jiddu Galeessaa paartii Kooministii Chaayinaa waliin ta'uudhaan magaalaa Kooriyaa Kaabaa tan taate Pyongyangitti simannaan taasifameef. Ibsi gaazexaa biyya Kooriyaa Kaabaa Rodong Simon otoo hooggantoonni Chaayinaa kun gara magaalaa Pyongyangin dhufeen dura ibsa maxxanseen akka agarsiisetti hariiroon Chaayinaa fi Kooriyaa Kaabaa marsaa seenaa haaraa keessa galtee jechuudhaan gabaase. Xi Jinping daawwannaan tun carraa misoomaa ergama haaraa kan fidde ta'uu ibsuudhaan gama lamaaniin tumsa tarsiimoo isaanii daran cimsu hariiroo jiru kallattii sirrii ta'een akka qajeelchan walitti dhufeenya cimaa akka qabaatan illee dubbate. Daawwannaan tun Xi Jinping bara 2019 booda Kooriyaa Kaabaa kan daawwate yeroo jalqabaatiif ta'uun ibsame. Sababii waldhabdeen Iraanii fi Israa'el jidduutti kaabameen ammas daandiin daldalaa addunyaa Strait of Hormuz yoo cufame gatiin boba'aa garmalee dabaluudhaan biyyoota addunyaatiif qaala'insi jireenyaa akka saaxilamuu yaaddoon jiraachuun ibsame. Haleellaan saayilaa Iraanii fi Israa'el jidduutti tibba kana ka'een biyyoonni baay'eetu galeessaa hedduun balaliilee kan dhaaban hoggaa ta'u kanaanis ammoo yeroo ammaa tana daandiin biyyoota hedduu cufamee jiraachuun ibsame. Daandiiwwan qilleensaa naannoo walitti bu'iinsaa mudachaa jiruu fi daandiin misaa'ilaa irraa fagaachuuf tarkaanfii fudhataniin biyyoonni hedduun dhiibbaan irra gahaa jiraachuun ibse. Yeroo ammaan tana biyyoonni akka Iraan, Iraaq, Sooriyaa fi Joordaan keessatti daandiin balalii kan dhaabbate hoggaa ta'u daataan hordoffii balalii haleellaa yeroo dhiyootti raawwatame hordofuudhaan tiraafiikoonni qilleensaa siviilii samii Iraan irratti baay'ee yaaddoo qabaachuu ibsan. Daandiiwwan qilleensa idil-addunyaa hedduun yaaddoo nageenya siviilii aviyeeshinii guddicha dhufuun balalii isaanii tokko tokko yeroof addaan kutanii jiraachuun ibsame. Jeequmsi kun dhiibbaa naannoo waldhabdee Iraanii fi Israa'el jidduutti deemaa jiru kan mul'ise hoggaa ta'u nageenya naannoo qilleensaa dirree waraanaatti alatti yaaddoo guddaasaa kaasee jiraachuun ibsame. Kanaanis waldhabdeen Iraanii fi Israa'el yoo itti fufte daandiin daldalaa guddaan addunyaa Strait of Hormuz cufuudhaan kunis deebisee warraaqsa diinagdeetii fi jeequmsa diinagdee addunyaa keessatti kan mul'isu jechuudhaan yaaddoon jiraachuun ibsame. Poolisiin federaalawaa Itoophiyaa yeroo ammaan tana haala yeroo wajjin deemuudhaan waan seenaa Itoophiyaa boonsu hojjechaa jiraachuu beeksisan. Komishinariin Jeneraal Damballaash Gabra Mikaa'el gaafii fi deebii Faanaa Broadcasting Corporation waliin taasisan akka ibsetti dhaabbanni isaanii jijjiirama biyyaalessaa hordofuudhaan riifoormii haarawaa hojiirra oolchaa jiraachuu beeksise. Kunis haala jijjiiramaa fi addunyaa diijitaalaa tana keessatti Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa teekinooloojii fayyadamuudhaan hojii boonsaa hojjechaa jiraachuu beeksise. Poolisiin Federaalaa haala seenaa fi ulfina Itoophiyaa wajjin wal simuudhaan hojjechaa jiraachuu kan ibse Komishinar Jeneraal Damballaash Gabra Mikaa'el yakkoota idil-addunyaatii fi daangaa qaxxaamuran irratti tarkaanfii fudhatan milkaa'inaan hojiirra oolchaa jiraachuu beeksise. Dhaabbanni isaanii shakkamtoota namoota seeraan alaa daldalan keessatti hirmaatan kallattii adda addaatiin toora qabsiisuudhaan to'annaa jala oolchuun adeemsa isaanii hordofaa akka jiranis beeksise. Dhaabbanni poolisii federaalawaa bakkeewwan gochoonni yakkaa kanaatti raawwataman addaan baasuu irratti xiyyeeffatee hojjechaa akka jiru kan ibse Komishinar Jeneraal Damballaash Gabra Mikaa'el hojii kutannoo daldalaa namoota seeraan alaa daldalan irratti dambilee hedduu galaafachaa jiran dhaabbilee idil-addunyaa adda addaa wajjin qindoomina uumuudhaan
namoota akka sirriitti tarkaanfii uumaa jiraachuu ibse. Kanaanis yeroo ammaa namoota daddabarsa namoota karaa seera alaatiin taasisan karaa Liibiyaatii fi biyyoota addaatiin qaxxaamursan irratti poolisii federaalaa Itoophiyaan alatti illee daangaa qaxxaamuree yakkamtoota kanarratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu beeksise. Dhaabbilee idil addunyaa damee kanarratti hojjetan waliin tumsuun dhiibbaan dhaabbatichi taasisaa jiru yeroo ammaa tana jijjiirama guddaa fidaa jiraachuu beeksise. Gochoonni yakkaa yeroodhaa gara yerootti daran xaxamaa waan dhufeef teknooloojiin guddataa dhufe ammoo poolisii federaalaa gargaaruudhaan poolisiin federaalaa dandeettii isaa cimsuun yeroon hojiirra oolchaa jiraachuu beeksise. Manni marii naannoo Tigraay wixinee labsii haarawaa guyyaa arraantanaa raggaasuu dhagahame. Kanaanis manni marii naannoo Tigraay kun wixinee labsii kana keessatti wantoota falmisiisaa ta'an keessaa tokko kan akka lakkoofsa Awurooppaa gaafa adoolessa 3 bara 2023 irraa jalqabee hojiirra oolin gochoota raawwataman yakka kan taasisu ta'uun ibsame. Wixineen kun labsii namoota naannicha keessa jiran qofa otoo hin taane namoota Tigraay daangaa Tigraayin ala jiran illee diaspora aktivistoota biyya alaa socho'anii fi dhaabbilee miidiyaa irrattis kan laallatu jechuudhaan guyyaarraa labsii tana raggaasuu dhagahame. Akka labsii mana marii naannoo Tigraay keewwata 17tti namni tattaaffii sochii waraanaa karaa miidiyaa yookaan mala kamiinuu mormu waraana keessatti hirmaannaa kan jajjabeessu yookaan loltoonni waraanaa irraa akka gadhiisan kan godhu yoo ta'e hidhaa cimaa waggaa 5 hanga 15 akka adabaman seera labsii haarawaa baasuun dhagahame. Hangi yakki kun hundaa'utti adabbiin hanga waggaa 25 illee kan jala tokko ta'u tumaan kun gareewwan mormitootaaf deeggarsa maallaqaa yookaan deeggarsa maallaqaa kan irrattis kan raawwatamu ta'uu beeksisan. Dhaabbanni miidiyaa tokko hojii labsichaan dhorkame kamurrattu yoo babbee adabbii cimaan hojiirraa dhorkamu hayyamni isaa haqamuu fi qabeenyi isaa irraa fudhatamuu kan danda'u ta'uu beeksisan. Barreeffamni kun miidiyaalee oduu gaazexeessotaa fi fuula miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan kan socho'an hoggaa ta'u wixinee labsii kun loltoota Tigraay wareegama waraanaa alaabaa naannoo yookaan faaruu biyyaalessaa qeeqan yookaan arrabsan ammoo hidhaa waggaa 5 hanga 15 akka itti muran beeksisan. Kanaanis deeggartoonni labsicha tumaaleen kun nageenya naannichaa eeguuf qophii waraanaa mirkaneessuu fi wareegama namoota du'anii kabajuuf barbaachisaa ta'ullee beeksisan. Qeeqxonni garuu akka ibsanitti labsiin tun bilisummaa yaaduu fi ibsachuu ni miidhaa jechuudhaan kan qeeqan hoggaa ta'u kunis ammoo yaada namoota ukkaamsuu fi walabummaa miidiyaa dhabamsiisuu akka ta'etti qeeqanitti jiran. Kana keessatti ammoo seerota yakkaa duubatti deebi'aa hojiirra oolchuuf yookaan ammoo daangaa namootatti dabruun gonkumaa kan fudhatama hin qabne jechuudhaan qeeqan. Wixineen labsii kun hooggantoonni siyaasaa Tigraay fi bulchiinsa naannichaa jidduutti waliigaltee dhabuun akkasumallee miidiyaalee hedduun gara Finfinneetti jijjiiramuu isaanii booda kan biran hoggaa ta'u haala kanaan immoo Tigraay miidiyaalee isaan irratti odeeffannoo adda addaa dhiyeessanis kan adabdu ta'uu beeksifte. Haaluma kanaan immoo loltoota yookaan immoo dargaggoota waraana Tigraayitti hin ramadamne maallaqa xiqqaa 10,000 hanga 50,000 akkasumas hidhaa waggaa hanga 5 kan itti muran ta'uu beeksisan. Daawwattoota hordoftoota Lammi Miidiyaa irraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kan gammaddoo hordofaa turtanii turtii gaarii.